sagalee naaf sagalee yoo dhagame naaf mirkaneessa. Sagalee isin eegaa jira. Sagaleen hin dhagahamu jechaa jirtanii mee sagalee yoo dhagame naaf mirkaneessa osoo sagantaa kiyyatti hin seenne. Okay, caffeeraamis galatoomi. Seenaan Jaal Ibsaa Dagaa seenaa Magarsaa Diidoo yookaan abbaa caffeeraamis itti aansinee kutaa lammaffaatti dhiyeessuun keenya ni yaadatan hundi keessanuu. Har'a ammoo sagantaa galmee seenaa kutaa lammaffaa seenaa Jaal Ibsaa Dagaa isinii qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenya turtii gaarii kan isiniin jiru obboleessa keessan barii bareentotiin. Ibsaa Dagaa eenyu? Jaal Ibsaa Dagaa eenyu? Kan jirurraa kana Jaal Ibsaa Dagaa maqaan dhaloota isaa Toofiq Ahmad Mahammad jedhama. Toofiq Ahmad Mahammad jedhama. Jaal Ibsaa Dagaa kan dhalatee godina Harargee Bahaa aanaa Goloodaa Ardaa Bareedaa Leencaa bakka jedhamtutti abbaa isaa Ahmad Mahammadii fi harmee isaa Qamaraa Liisoo irraa bara 1968tti dhalate. Jaal Ibsaa Dagaa gootota Oromoon qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ittiin boonanidha. Jaal Ibsaa Dagaa akkuma dhalatee guddateen roorroo diinaa dadhabuurraa kan ka'e bara 1986 qabsoo bilisummaa Oromootiin hoogganamutti dabalame. Jaal Ibsaa Dagaa akkuma qabsootti dabalameen leenjii gahaa erga fudhateen booda humna taajjabbii buttaa Seelaffaa keessatti ramadame. Bara 1990 takka ajajaa muraasaa tahee osuma lolchiisaa jiruu baruma kana keessa Harargee Lixaa kaasee ijaa magaalaa Dagaagaa bakka jedhamtutti dhawamee madaawe. Achi booda Jaal Ibsaa Dagaa baruma kana dargiin kufee innis ajajaa buttaa humna taajjabii ta'uun bakka adda addaatti seenaa gootummaa hedduu nama hojjeteedha. Keessattuu lola yeroo san mootummaa dargii keessattii fi kan kana fakkaatan kan akka lola Soogiddoo, lola Bososoo fi kanneen kana fakkaatan keessatti maqaan isaa yeroo hedduu wajjin ka'a. Jaalli kun ammas bara 1992 qophaa'aa madaawee sababa kanaan gara duubbee dhaabaatti dabarfame. Hanga bara 1993 addi bilisummaa Oromoo chaartara keessaa bahutti duubbee ture. Yeroon kun yeroo addi bilisummaa Oromoo diigmaa irraa itti ittisuu fi yeroo addi bilisummaa Oromoo faffaca'ina irraa itti ittisaa turedha. Garuu bara 1993 erga abaawoon chaartaraan baheen booda maqaan Ibsaa Dagaa uummata biratti beekamuu bira darbee maqaan jaala kanaa kan waraanni wayyaanee ittiin wal abaaru yookaan ittiin wal sodaachisu ture. Erga harka diinaa erga waraanni bilisummaa Oromoo kan kufee kan harka diinaa bu'ee booda addi bilisummaa Oromoo bara 1993 bakka laga gaaleetti hora annoonnootti abbaa seelii humna taajjabbii ta'uun filatame. Jaal Gaaddisaa Dagaa bakka inni hin jirretti itti aanaa abbaa seelii taasifame. Baruma kana keessa Jaal Ibsaan waraana seelii takkaatiin bakka kana ka'ee dadar bakka laga kiyyoo jedhamtu dhaqe. Jaalli itti aanaa isaas laga kiyyoo kanatti waan argamuuf asitti jaalatti aanaatiin wal qunnamanii diina ol deebisanii gad deebisanii dhukkee irraa kaasanii namoota hedduu irraa ajjeesanii qawwee garaagaraa irraa hiikkatanii
galii qabsoo bilisummaa Oromoo taasisan. Warri irraa hafes baqatanii na'umteedhaan yaa Rabbi na baasiidhaan dadaritti galte. Kana booda Ibsaan humna duubbee tanzoonii gidduu aanaa malkaa balloo naannoo qummuutuu jedhamtu turte qunnamuuf osoo deemaa jiruu bakka jalloo araddaa ejerii jedhamtutti wayyaanee duubbee isaanii dha'uuf deemtu lafa qonnaa tan mishingaan bosona fakkeesse keessatti haxxee hidhanii waraana wayyaanee fi jidduu buusanii dhukaasa akka roobaa itti roobsanii nama 4 jiraa booji'anii meeshaalee waraanaa kan akka giirnoo kilaashii bombiis irraa booji'anii galii qabsoo bilisummaa Oromoo taasisan. Waraanni wayyaanee warri lubbuudhaan irraa hafe baqatee burqaasawaa bakka jedhamtu gale. Baruma kana keessa aanaa goloodaa bakka bareedaa leencaa jedhamtu lola waraana wayyaanee waliin godhe irratti diina nama 5 fi ajajaa waraana diinaa madoo godhee booji'e. Ajajaan waraana diinaa madoo waan ta'eef wasaasaa irra kaa'ee ummata itti godhee magaalaa burqaa tirtiraatti galche. Kana booda jaalli kun googoo kuuntayya bakka jedhamtu maandhee dhangalaafatee naannawa saniis yeroo xiqqoof ture. Waraana taajjabbii muraasa hafe cinaa hoogganoota biratti lakkisanii seelii takka Jaal Ibsaa Dagaa jalatti ijaaran. Yeroo sanirraa kaasee waraanni Ibsaa Dagaa injifannoo galmeessuu qofa osoo hin tahin humna furgaatuu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uun humna furtuu mooraa bilisummaa Oromoo ta'uun mirkanaa'e. Maqaan Ibsaa Dagaa bakkayyuttuu dhagayamuu eegale. Jaal Ibsaa Dagaa nama seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yeroo jalqabaatiif Harargee lixaa Bookee bakka 26 Raadaa Dibicha jedhamtu utti waraana wayyaanee boojihee qaqqabee fidee uummatatti agarsiise ture. Haalli Ibsaa Dagaa kun hedduuwwan wayyaanee yaachisaa dhufeef bara 1994 ajajaa wirtuu basaasa wayyaanee ajajaan wirtuu waraana wayyaanee teessoo isaa magaalaa Ciroo godhatee bobbaa waraana Jaal Ibsaa Dagaa hordofuu eegale. Ta'us itti milkooyne. Baruma kana keessa jechuun jalqaba bara 1994 jalqaba jechuudha. Ibsaan naannawa dhaloota isaa aanaa goloodaa bareedaa leencaa bakka jedhamtu dhufe. Yeroo inni naannoo kana dhufu gocha suukanneessaa dhala namaa irratti hin hojjetamne kan waraanni wayyaanee uummata keenya irratti raawwataa jiru kan akka shamarran qarree haadhaa fi abbaa duratti gudeedu, jaartii jaarsaa fi ilmaan duratti gudeedu, akkasumas qabeenya uummataa saamuu, horii uummataa qaqqalachuufaa dhaga'ee dhimma kana dirqama fudhannee mojoo naannawa malkaa maraa bakka jedhamtu dhaynee uummata kana waraana wayyaanee kan uummata keenya guddaa jiru kana tarkaanfii irratti fudhachuu qabna jedhanii naannawa sanitti imalan. Achittis waraana wayyaaneetii fi waraana bilisummaa Oromoo kan Ibsaa Dagaatiin hoogganamu jidduutti godhameen lola naannoo sa'aatii tokkoof gaggeeffameen waraana wayyaanee irraa namni 8 battalatti namni 8 ajjeefaman. Gara waraana bilisummaa Oromoo irraa namni 2 battalatti ajjeefamee ture. Waraana bilisummaa Oromoo irraa namni 2 battalatti kan wareegame yommuu ta'u, waraana diinaa kan wayyaanee irraa battalatti namni 3 jajjabee bilisummaa Oromoo
tan Jaal Ibsaa Dagaatiin hoogganamtuun ajjeefaman. San booda akka inni hin beekamnetti erga lolli kun xumurameen booda madoon diinaa kan waraanni isaanii biraa baqate daggala keessa teessee wareentotti Jaal Ibsaa Dagaa waraante. Jaalli kunis yeroo san ni madaa'e malee hin ajjeefamne. Madoo isaa fuudhanii waraanni bilisummaa Oromoo jaallawwan Ibsaa Dagaa madoo Jaal Ibsaa Dagaa osoo fuudhanii deemanii lubbuun Jaal Ibsaa Dagaa tan jijjiirraa hin qabne goonni onnee barbadaa guyyaa san achitti wareegame. Madoo isaa waraanni bilisummaa fuudhanii hawwii saba koon dhugoomsa. Hawwii saba koon dhugoomsa. Uummata Oromootiin bilisoomsa. Diina irratti hangaan jiru tarkaanfii fudhaa jedhee osoo warraaquu, osoo guyyaa tokko gammadee hin beeyne, osoo guyyaa tokko raahaa godhee hin beeyne, qabsoo bilisummaa Oromootiif lubbuu isaa tan jijjiirraa hin qabne, lubbuu isaa tan jijjiirraa hin qabne dhabe. Jaalli kun Jaal Ibsaa Dagaa nama seenaan isaa yaadatudha. Yeruma san guyyaa san hawwiin guddaan waraana wayyaanee reefka Ibsaa Dagaa uummatatti agarsiisuun uummata abdii kutachiisuuf ture. Garuu waraanni Jaal Ibsaa Dagaa reefka Ibsaa Dagaa fuudhanii waan bahaniif waraanni wayyaanee reefka Ibsaa Dagaa arguu hin dandeenye. Du'a Ibsaa Dagaatiis du'e jedhanii itti amanuu hin dandeenye. Yeruma san hooggantoonni dhaabichaa du'a Jaal Ibsaa Dagaa iccitiin qabuudhaan gaaddisaa Dagaa bakka buufatan. Kana booda gaaddisaan Dagaa Ibsaa Dagaatti jijjiirame. Kana jechuun Ibsaa Dagaatu gaaddisaa Dagaatti maqaa jijjiirrate jechuun akka ololli kun wayyaanee biratti fudhatama akka argatu taasifame. Wayyaaneenis kana jechuu dandeesse tooftaan Ibsaa Dagaatii fi kan gaaddisaa Dagaa tokko waan tureef Ibsaa Dagaatu gaaddisaa Dagaatti maqaa jijjiirrate jechuudhaan yeroo dheertuudhaaf gaaddisaa Dagaa isa boodaan lolchisaa ture. Goota onnee qeerransaa kan ija barbadaa kan diinaaf takkaa jilbatee hin beeyneen seenaan si haa yaadatu. Qabsaawaan ni kufa, qabsoon itti fufa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Seenaan Jaal Ibsaa Dagaa kanarraan tana qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Torban seenaa Hordofaa Ahmad kan Elemoo Qilxuufaa wajjin wareegame, kan Elemoo Qilxuufaa wajjin qabsoo taasisee qeerroo ganamaa 36 keessaa tokko nama tahee Hordofaa Ahmad nama jedhamu seenaa isaanii qabannee isiniif dhiyaanna. Hangasittuu hanga xumura sagantaa keenyatti turtii gaarii isiniin jenna. Gaafii yaada qeeqaa yoo qabaattan daqiiqaa 2 isin eegna. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaan seenaa keenyaa kana fakkaata. Gara peejii Humbannaa Global Networkiitiin sagantaaleewwan seenaa babbareedoo qabannee isiniif dhufaa waan jirruuf sagantaaleewwan ajaa'ibaa qabannee isiniif dhufaa jirra waan ta'eef peejii keenya sheer godhaa, peejii keenya laayikii godhaa, siifaristir nu kaayaa isiniin jenna. Seenaa isin bira jiru seenaa qabsaa'ota Oromoo kan seenaan dagatte kan uummanni Oromoo guyyaa tokkollee qabsoo Oromootiif kan dhuman uummanni Oromoo
isaan dagate, kan qabsoon Oromoo isaan hin dagatin, kani ammoo qabsaa'ota seenaa isaanii haadhaa fi abbaan seenaan isaanii dubbatamuu dhabuu irraa kan ka'e haadhaa fi abbaan isaanii maqaan isaatu maqaa haadha sammuu haadhaa fi abbaa isa dhabde keessaa badatu jira. Qabsaa'ota Oromoo kan seenaa dagatte qabsaa'ota akkasii finnee ummata keenya barsiisuun seenaa isaanii ol baafnee mul'isuun dirqama ummata Oromoo hundaati. Kanaafuu isin seenaa qabsaa'ota seenaan dagattee peejii keenyaan inboxii nu godhaa isiniin jenna. Imeelii keenyaanis inboxii nu godhuu dandeessan. Imeelii keenya bilbila keenya isiniif barreessinaa, weebsaayita keenyaanis nu hordofaa isiniin jenna. Sagantaan seenaa keenya har'aa kanuma fakkaataa hanga xumura sagantaa keenyatti turtii gaarii kan isiniin jiru ani barii bareentootiin nagaan na tura.